Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyamar kafune kabajamtoota daawwattoota Aashaa Inda Kadiirtuu akkam jirtan nagaa jirra alhamdulillahi rabbil alamin. Daawwattoota keenya har'a viidiyoo keessatti kan mul'ataa jiru Kadiiri garuu Aashaallee sagaleen isu jirti. Hayyee Kadiiri wajjin tufa. Igaa kabajamtoota daawwattoota keenya har'a anatu si wajjin jira jechuudha. Meeshaa kana haga dhumaatti anatu sin beeksisa. Aashaan kaameraamaanii ta'uudhaan ana waliin jirti. Igaa akkuma argaa jirtan kana meeshaa baay'ee bareedaa ta'e isin qabannee dhufne jechaadha kabajamtoota daawwattoota keenya. Jalqaba irratti warroonni chaanaalii keenya kanaaf haaraa taatan subscribe gochuun gara chaanaalii keenyatti kootta. Warroonni maamila keenya taatan immoo egaa hiriyoota keessaniif chaanaalii qabdan irratti gruupii qabdan irratti fi feesbuukii telegiraamii waasaapii qabdan hunda irratti iyyuu sheer godhaati. Meeshaan akkana babbareedu kun hiriyoota keessan bira gahee isaanillee subscribe godhanii akkammoo isaanis mana ofiitiif galchatan isin jira kabajamtoota daawwattoota keenya. Meeshaan kun dhugaa dubbachuuf taananiin meeshaa garee nama hedduudha ajajamee haa ta'u garuu maqaan isaanii yeroodhaaf irra dabarree jirra jechuudha. Har'a maaliif mee akkasumatti irra darbaa karraa kana nuun jedha waan ta'eef jechuudha. Kanaaf egaa kabajamtoota daawwattoota keenya meeshaalee kana tokkoon tokkoo isaa gatii isaa isin beeksifna jechuudha. Akkuma argaa jirtan kana kanu firaasha baay'ee tokkoffaa ta'ee fi algallee mootuu algaa ijaan bareeda namaa ta'ee fi bifuma saniin mootuu meeshaa qulqulluu ta'e jecha isinii qabannee dhufnee jira jechuudha. Control biffee wal bira dhaabatu kun control biffee lama inni tokko meetir karbaadha kan amma bira dhaabataa jiru kun jechuudha kabajamtoota daawwattoota keenya. Inni itti aanu mootuu meetira lamaa fi toora meetira lamaa fi wayiiti. Akkuma argaa jirtan kana keessi isaa kun tashkarkaarii qaba jechuudha. Ni socho'a. Ka keessa socho'u kun madardaraa qaba sheelfii qaba jechuudha addumatti. Innillee guutuu isaa kan socho'u kun mastaawatii addatti qaba jechuudha. Egaa na dhibeera argitanii kabajamtoota daawwattoota keenya ogummaa malee hin taatu qoya ogeessa yaamadhame ogeessa yaamachuu hedaa ogeessi kiyya naa dhufaa jira jechuudha. Iddoon kun iddoon sheelfii bahee kun itti deebisuudhaaf jechaadha. Dhufe kaameraamaanii keessatti akkuma argaa jirtan kana kunoo ilaalamee takka mandaqaa takkatti itti galchee biraa deema namni harka ofii beeku jechaadha. Kanaaf kabajamtoota daawwattoota keenya ogeessa baay'ee ispeeshaal ta'anii fi ogummaa isaanii seeraan gonfatan qabannee dhufne jira. Laala kanallee inni illee sochoosee ilaalaa jira. Haala gaariin socho'ee haala gaariin kushineetti itti galchine akka keessa taphatu goonee akkaatama isin nutti ergitaniin hojjannee jirra jechuudha. Waan feetan intarneet irraa buuftanii yoo dhuftan ogeessi keenya sodaa tokko malee hojjeta waan ta'eef meeshaa biyya alaa taate meeshaa biyya keessaa kamiyyuu yoo ergitan meeshaa tokkoffarraa isinii hojjine haala kana isinii qopheessina. Akkuma ture isiniin jedhe kun meetira tokkoo fi seentimeetira 40 inni kun immoo miilan isinii dha'u heda laala tokko lama. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya maaliif warri keenyayyuu lafa qarxii tokko agartanii wayita haamatu hima beektanii mere wadaroo tokko ol miilan tarkaanfiidhaan isinii dhahan jechuudha. Kanaaf isin dhiifamu isin jechuuf hin barbaade. Inni itti aansu mootuu akkuma argaa jirtan kun inni madardara addatti qaba jechuudha. Asaan kun akkuma argaa jirtan kana keessi isaa mastaawatiin sheelfii haala gaariidhaan hojjenne. Sheelfiin kun immoo meeshaalee gurguddaa irra keetta yoo keekkeettan taate akka isin jalaa hin cabneef bifa kanaan immidiif hin hojjenne keessi isallee bifa kanaan isinii bareechinee jira jechuudha kabajamtoota daawwattoota keenya. Haga dhumaatti nu wajjin tura. Viidiyoo yeroo seentan immoo like godha. Subscribe gochuullee hin dagatina. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya viidiyoo yeroo hojjetan jechuudha sagaleen yeroo dheeraa yoo haasayan nama dadhabsiifti mire kanaaf Aashaalleen yaada kana meeshaa kanarratti tokkoon tokko isinii kennite jechaadha. Hayyee daawwattoota keenya akkuma isiniin jedhe Kadiir isinitti himaa ture amma mootuu sagaleedhaan an deebi'ee jira jechuudha. Daawwattoota keenya share like subscribe gochuun irraanfatina. Meeshaan keenya akkuma argitan meeshaa akkaan kwaaltii ta'ee fi akkaan bareedaa ta'e kana guruupiin nu ajajatanii kunoo xumurree baafnee gara maatii isaanii geessuudhaaf qophoofne kaanee jira jechuudha. Daawwattoota keenya akkuma argitan kana TV stand akkaan bareedu. Daawwattoota keenya TV stand hedduu jaalladhe qalamii isiitii fi akkaataa teessuma isillee jechuudha. Daawwattoota keenya warra ajajachuu barbaadan ajajadha. Akkuma Kadiir ispiree jechuun isa ittiin awwaala irraa qulqulleessanidha. Inni achirra kaa'e kuni isa kanaan akka inni amma kaa'e kanatti jechuudha. Ababa babbareedduu achirra kakkaachuu dandeettanii gubbarallee waan barbaadan dardaruu dandeettanii jalaan immoo bakki jippaasii jira bakki wanta adda addaa jala kaa'atan jira. Iddoon TV standii kun akkuma argitan kana jira jechuudha. Daawwattoota keenya TV standii jalaan immoo iddoo riseeveraatu jira jechuudha. Daawwattoota keenya kanaa jecha hedduu mijoofti TV standiidhaaf TV irra teessifachuudhaaf jechuudha. Daawwattoota keenya kana fakkaata meeshaa hundaayyuu adiidhaan ajajanii turanii algaa fi dolaaba kanneen jechuudha. Adirraa diimatti qayyaraati adii immoo xiqqoo keessaa buu jedhanii haala saniin adii dibnee diimaa keessa buufnee irraa dolaaba kana aduun irratti ba'aa jira. Dhiifama gimmaashni gabira fakkeessee aduu irratti gaaddifne achi iddoo san waan irratti ga'ee fi malee inni akka gara gadhaanuu kana jira jechuudha. Daawwattoota keenya
kana fakkaata isiniin jenna daawwattoota keenya akka nu jajjabeessitanii dhuftanii guruppiidhaan haala kana nurra ajajatanii jechuu keessanii guddaa galatooma namni tokko immoo ajajatee deemee nama biraa fiddanii dhuftanii yeroo baay'ee wanta akkasiisantu jira waan ta'eef wallaahi hedduu isin galateeffadha meeshaan kee gaarii dhayettanii gizee nama nuuf fiddan nuufillee moraalii ta'a isiniifillee mootu waan gaarii ajajattanii akka mana keessatti itti fayyadamtaniif isin gargaara jechuudha daawwattoota keenya dolaaba kana gatii isaa duraan ni beeytanii abbaa balbala afuriitii mastaawatii barrii tokkorraa qaba gatiin isaa tokkochisaa qarshii 35 daawwattoota keenya algaan kun immoo adiidhaan baay'inaan nu biratti beekama diimalleen kun haala kanaan dibamee jira jechuudha daawwattoota keenya meeshaa akkaan babbareedudha daawwattoota keenya nama sadiin ajajatanii kan nama lama guyyaa tokko wal bira deemee jechuudha daawwattoota keenya kan nama tokkotu nu biratti hafa isillee namni lammata bira dabalamee jira waan ta'eef ka isillee guyyaa tokko inshallah haala kana dardarree baasnee akka gara mana isiitti geessinu abdii qabna haaluma kanaan tartiiba meeshaan keessan hunduu isin bira gaya isin immoo obsumaan nu eeggadha isiniin jedha daawwattoota keenya nuti jechuudha viidiyoo yoo waraabnee iyyuu meeshaan nu eeggadeeme meeshaan kun ammoo deemee bubbulee jira garuu arra gadhiisa viidiyoo sababni isaallee viidiyoo ediit godhamee gadhiifamu guyyuu gizee barbaachisaa warri viidiyoo waraabee meeshaa keessan geessee viidiyoon isin yuutuub irratti ol hin bahin obsaan eegaa inuma ol baasa guyyaa tokko garuu immoo biizii ta'uu fi akkasitti waliifaa obsinu isiniin jedha daawwattoota keenya meeshaan kun gizee akkanatti hojjetame as ba'ee viidiyoo waraabamu qallaalii fakkaachuu danda'a garuu mootu ogeessi nama 8 bira hojjetuu fi nullee aniif kadiir hin deebisne ganamarraa haga sa'atii meeshaan ba'uuti isaa 8 isaa 9 ta'e yoo mootu ka ganama subii fe'amu ta'e akka har'aa guyyaa guutuu itti laffaanee jechuudha. haala kanaan qophaa'aa malee akkuma asitti istuudiyootti mul'atu kana qallaalii miti jechuudha daawwattoota keenya kana nu hubattanii obsaan meeshaa arra keenya jennee gaafa guyyaa warumtaatti ta'u jira sababni isaallee waan adda addaa mijeessuuf jechuudha daawwattoota keenya qalamii vaarnishii wanta adda addaa wanta xixiqqoolee masaabaa keessaa wanta xixiqqoolee qulfii ijjeetaa waan irraa hafee yoo jiraate sirriitti aniif gadi tokkorratti goonee yoo ilaalin ogeessa bichaan hojjetamee waan qophaa'u miti jechuudha daawwattoota keenya gizee akka hojjetee qophaa'u waan ogeessa bichaan qopheessu fakkaata garuu immoo aniif gadi sirriitti irratti xiyyeeffanneeti jechuudha daawwattoota keenya kana fakkaata gadi irra deddeebi'ee babbaree isin agarsiisaa jira ani immoo duuban sagalee haala kanaan isin wajjaasaa jira akkuma argitan kana masaabota adda addaa qaba akkuma argitan kan dolaabni tokkochi masaabaa 4 qaba daawwattoota keenya algaan hedduun bareedee jira meeshaan obboleeyyan ta'e nataliini yeroo baay'ee adii bichaa godhurra haala kanaan yoo ta'e hedduu bareeda daawwattoota keenya sheer laayik sabskiraayib gochuudhaan nu jajjabeessuu hin irraanfatina firaasha isa tokkoffaa ta'ee fi kwaaliti eeggateedha daawwattoota keenya qarshii kun ijaan firaashii kun daawwattoota keenya kallattimaan kadir isinitti taatee buutii meeshaa xiqqoo meeshaa mana keessallee qabanii isarratti immoo anaan walitti deebitan isiniin jedha viidiyoo isinitti dheeressine dhiifama daqiiqaa tokko qofa obsaan nu dhageeffadhaa warra meeshaa bitachuu barbaadan isiniin jedha daawwattoota keenya ammaamee kadir waa takka lama isin jiru. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya Aashaan ibsa baay'eellee isinii gooteerti waa hedduun isin wajji turteerti jechaadha kabajamtoota daawwattoota keenya meeshaa kana yeroo namaaf binu jechaadha dhugaa dubbachuuf taanaan amaanaadha waan ta'eef nuti haala gaariin marannee itti yaadnee binna jechuudha waan tokkoffaa hin taane abballeen jarana kun isinii hin ta'u maaliif yaani umrii dheeraa isinii hin qabu jechaanii haala saniin binna jechuudha. haala kanaan akkuma argitan kana algaan komodinoo masaabaa qabdi haala kanaan baay'ee babbareeddee ababaa bareedaadhaan isinii hojjanna jechuudha bifa kanatti isinii dibuun immoo mana keessan keessatti illee isinillee namni maatii qabu keessattuu irraa gaariidha jedha bifni kuni kanaaf kabajamtoota daawwattoota keenya obboleeyyan keenya kana bichaa miti meeshaalee mana keessallee meeshaa adda ta'e maashina juusii qabu maashina shunkurtii qabu dhifama maashina shunkurtii fi meeshaalee adda addaa qabu maashina shunkurtii kana irratti Aashaan waan isiniin jettu qabdi ani immoo sagaleen isin wajji tura. hayyee daawwattoota keenya akkuma argitan kana maashina shunkurtiiti jechuudha daawwattoota keenya maashina shunkurtii kun duraan kan shunkurtii daakuu fi injira mira ka shunkurtii daakuu qofa aynata lamaan of keessaa qaba amma akkuma argitan kana shunkurtii ka qoloqqoluudha jedhamee dhufee jira ka quncisu jechuudha daawwattoota keenya ka achirratti argitan kun shunkurtii addaan babaasanii keessa kaanii qola irra duucha jedhanii jiranii garuu itti fayyadamee hin beeku maashaallah waan gaariitti dhufee jechuudha daawwattoota keenya maashini juusii kun immoo waan adda isa godhu lama qaba jechuudha saanii isaa kana duraan tokko qofa qaba amma garuu lama qaba daawwattoota keenya akkuma argitan kana albeellee aynata lamaan qaba galaagilee qaba waa hedduu qaba jechuudha daawwattoota keenya akkuma argitan kana waanuma kwaaliti qabutu gizee gizeetti dhufa jechuudha albeemmaan bichaan kun akkuma isin argitan kana aynata meeqa aynata sadii hin jira jechuudha daawwattoota keenya waa hedduuf keessaa qaba kanaafin yeroo baay'ee shigii keessaa hin baafne daawwattoota keenya albee qiyyaaree qaba immoo kun yoo albeen kun immoo fe'u kan daakuu dide asirratti jiru kana itti qayyaruu dandeettan jechuudha daawwattoota keenya maashinni shunkurtii kun kana fakkaata layyatti jedhee dhufe jechuudha gatiin isaa qarshii 3,200 daawwattoota keenya wanti isin beekuu qabdan meeshaa kwaaliti birrii gaariilee yoo bittan waan yeroo hedduu isin fayyadu jechuudha daawwattoota keenya
kana fakkaata meeshaan obboleeyyan teennaa meeshaa mana keessaa gaggabaabsee tokko tokkoon kaartoonii keessaa iyyaafni meeshaa fe'uudhaaf ariifataa jirra waan ta'eef akkuma argitan kana saanii tiriidha jechuudha. Tiriin kun aynata adii fi akkuma argitan kan gubbarraa kana fakkaatu jira. Tirii habbaa jahaati daawwattoota keenya qarshii 5,000 jahan isaa. Joogi warqaan mallee lama qabanii tokkochi 2,300 lamaan akkasumatti beekuu dandeettani. Rakabooti abbaa gadaa siinii 12 fi sufraa wajjin jira daawwattoota keenya. Kunoo kana fakkaata daawwattoota keenya share like subscribe gochuu hin dagatina. Fermeelloo isallee bira jira jechuudha. Rakabootiin abbaa gadaa gizee takka takka saarbiisiin biraa hafaa namni immoo garuu waan nu biratti hafeseyaa saniif dhiifama hin jenna. Asitti roottoo qabdi tiraasii firee 4 qabanii firee 8 jechuudha. Algaaf barbaadan fakkaata. Distii kana mootu distii lama guddaa qaban daawwattoota keenya kana fakkaata distiin isaanii daawwattoota keenya meeshaan hedduu jira achi keessa biddi libsii qabanii rakabooti abbaa gadaa saanii iraanii fa'a jira tokko tokko hin agarsiifne waan ariifannee fi dhiifama isiniin jechaadha daawwattoota keenya akkuma argitan kana distiin kun distii akkaan guguddaadha jechuudha daawwattoota keenya warri bitachuu barbaadan qophii adda addaatiif isin fayyada amma xumuree jira daawwattoota keenya daqiiqaan dhumatee jira waan ta'eef nagaa naa ta'e assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuhu.